Manchester City Liverpool injifachuu walakkaa xumuraaf darbee jira. Dorgommii waancaa FA Cup nuusa xumuraatiin Manchester City dirree isaa Itaadii irratti Liverpool goolii 4-0 injifachuu walakkaa xumuraaf darbee jira. Tapha kana irratti Erling Haaland daqiiqaa 39ffaa fi 45ffaa 57ffaa irratti galchii 3 lakkoofsisuun gaal 3 yookaan hat-trick yoo dalagu galchii tokko ammoo Semenyoon daqiiqaa 50ffaa irratti galchuun goolii 4-0 injifachuun karaa marsaa itti darbuu danda'anii jiru. Gama Liverpooliin rukuttaa adabbii xumura argamte Mohamed Salaan qisaasessuun otoo ittiin fayyadamin hafee jira. Kanaanis Liverpool bara kana ga'umsisaa gadaanaa ta'e kan mul'ate yoo ta'u, Manchester City yeroo darbe Arsenal injifachuu waancaa Carabao Cup injifachuun kaka'umsarra kan jiru. Waancaa FA Cup kanaanis karaa marsaa itti darbuus danda'ee jira. Manchester City bara kana yeroo 3 Liverpool waliin taphachuun sadanuu injifachuus danda'ee jira.